Tibubaa doktor. Uummanni keenya sirriitti kana qulqulleessee beekuutu irra jira. Namni qawwee baatu Oromoodha eeyye. Kan kooti jedhee kan dubbate Oromoodha. Ownership kan itti gaafate Oromoodha eeyye. Shanee kan jedhamu Oromoodha kan ownership loltuun qaba jedhee kan haasa'aa jiru jechuudha. Abbaan pirojektii kanaa garuu wanta dhossaa hin qabne wayyaane. Qaama mootummaan alam aktivistoota namoota biyya alaa jiraatan kana keessa namni yeroo jalqabaatiif miidiyaa guddaa miidiyaa akka OMN gubbaa taa'ee abbaan waraana bilisummaa Oromoo wayyaaneedha namni jedhe for the first time Dr. Ittaanaadha. Kunoo dogoggoraan ture Dr. Isinoo mucucaanne insigigaanne Jawaar Duwaatti maaliif quba qabnaa isinis yoo mucucaattaniittu seenaa keessatti dogoggora guddaadha kun. Obboloota keessa waraana bilisummaa Oromoo fuutanii ergamtoota wayyaanee gootanii abbaan waraana bilisummaa Oromoo wayyaanee jettanii moggaaftanii egaa kana gola keessaa qabna. Har'a immoo maal jechaa jiru Dr. Ittaanaan dhiyaasaa. Akka nama tokkootti anaan maaltu baasaa jettee yoo na gaafatte rakkinni Oromootti dhufe rakkina qawweedhaan biyyirraa fudhatamedha waan ta'eef karaa sanaan yoo deeme karaa sanaan yoo dhaqee qabsaa'e biyya isaa harkatti deebifata. Haala har'a jiru keessatti laata. Isa har'aa keessatti hin jira. Isa yeroo Oromoo protestiin haala har'a jiru keessatti kanatu baasa Oromoo nama. Oromoo biyya isaa qawween harkaa fudhatan waan ta'eef Oromoonis karaa sanaan yoo qabsaa'e biyya isaa harkatti deeffachuu hin danda'a. Garuu haala bara Oromoo protestii sanaan otoo hin taane bara wayyaanee keessa otoo hin taane bara warra kanaa keessa qawween barbaachisa. Bara sana keessa qawween hin barbaachisu amma barbaachisa. Bara duraanii sana keessa qawween hin barbaachisu. Bara warra wayyaanee keessaa nuun jechaa jiru Dr. Ittaanaan. Bara Oromoo protestii sana keessa obbo Daawwid Ibsaa haala amma jiru kana keessatti qawwee yoo galchine biyyi Sooriyaatti geeddaramennaan wanti irratti hin bu'in hin jiru. Amma garuu bara Leengadda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee hin jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jiru. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kan inni akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy Takkaashii malee godhaa jiru jidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi mannaaraadha wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira. Ummata Oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti hima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti.